Ashamar kufune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaa har'aatiin oduulee jajjaboo biyya kennaa kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Oduu kennaa guyyaa har'aatiin namoonni hedduun waa'ee obbo Lammaa Magarsaa areedaa dheeressee mana keessa dhaabbatee muuxawwaa fakkaachuudhaan suuraa ka'e irratti wanti kun eessa Lammaan eessatti ka'e eessa jira warra nuun jettaniif deebii gabaabaa qabanneen isiniif dhiyaanneetii jirra. Gama biraatiin immoo Daarektarri ol aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa obbo Tedros Adhanom haalli biyya koo Tigraay na yaachessaa akka malee natti dhagahamaa jira jedheetii jira. Gama biraatiin ajjecha naannoo Beenishaangul Gumuzitti guyyaa torbaan kana keessa raawwatee walqabatee manni maree Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu dhabuu qondaaltota afurii kaaseetii jira. Daawwattoota fi hordoftoota kennaa oduuwwan jajjaboo kanneen wal duraa duubaan gama keessan dhiyeessina. Waa'ee Lammaatiin eegallaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo suuraan isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin jaba naannahaatii jira. Lammaa Magarsaa Waaqoo bara 2016 yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Muktaar Kadir aangoo irraa ari'amanii obbo Lammaa Magarsaa bakka isaa bu'ee as jaalala guddaa uummata isaa biratti horataa yeroo itti dhufedha. Lammaan urga barasaniiti waan gaggaarii Oromoon jaalatu waan Oromoo gammachiisu waan qalbii Oromoo tasgabbeessu dubbachuudhaan uummata isaa biratti kan beekamu akkuma hundi kennaa waliin beeynu adeemsa inni keessa darbe akkuma waliin beeynu akka Dr. Abiy Ahmed itti isa ganillee walumaan beeyna waan ta'eef amma keessa deddeebi'ee yeroo keessan isinirraa gubuu hin barbaadu. Lammaan dhumarratti Dr. Abiy Ahmediin ganamee aangoo raayyaa ittisa biyyaatti ministeerummaan gaggeessu irraayis ari'ame miseensa biltsiginnaa ta'uu waan dideef jaarmee san keessa ari'ame miseensa irraas ari'ame hoggansa irraa kaafame erga jedhee booda Lammaan eessa akka jirullee yaaddoo guddaa nutti ta'uu isaa walumaan waliif gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. San booda osoo ollee hin bulin baatiiwwan muraasa booda Dr. Lammaa Magarsaan University biyya Awurooppaatti argamu tokkorraa doktoreetii isaanii yeroo fudhatan viidiyoon isaan riisarchii gaggeessan irratti ibsa kennan yeroo isaan haasa'anii fi warri University Profeesaroonni gaaffiiwwan tokko tokko yeroo gaafatan afaan Ingiliffaatiin maxxanse. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo sanni booda edaa Lammaan nagaa qaba barumsarra jira Lammaan baga nagaa ta'e jechuudhaan namoonni hedduun alhamdulillah galanni kan waaqaati jechuudhaan waaqa faarfatan. Gariin immoo Lammaan jalqabaa biyyin ariine siistamarra jira osoo Abiy ari'ee akkamitti barumsa isaa itti fufuu danda'a Lammaan gantuudha jechuun abaaraati ture. Guyyaa irraa immoo suurawwan maddi isaanii hin beekamne marsaa miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jira. Obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo suuraa kanarratti areedaa dheeressuudhaan muuxawwaa fakkaachuudhaan namoonni hedduun Sheek Dr. Lammaa Magarsaa Waaqoo gariin immoo Ibn Lammaa Magarsaa Waaqoo hafizahullahu wara'ahu jechuudhaan maxxansaalee garagaraa maxxansaati jiru. Suurawwan kanarratti Lammaa Magarsaa yeroo riisarchiiwwan garagaraa dubbisutu mul'ate. Tarii yeroo qo'annaa irra jiru suuraa kaafamedha. Ammatti maddi suuraa kanaa hin beekamu. Wanti guddaan obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo nagaa qabaachuu isaaniiti. Waa'ee obbo Lammaa ganaa eega gurra isin buusee gama biraatiin haalli biyya koo na yaaddeessa kan jedhe immoo obbo Tedros Adhanom Daarektara ol aanaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin. Daarektarri ol aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haalli nageenya Itoophiyaa hammaataa jira jechuun kan isaan dhiyaachisu ta'uu ibsan. Sadas sadii
humnoonni TPLF buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kaaba Itoophiyaa haleeluu sababeeffachuun lola naannoo Tigraayitti dhalateen walqabatee mootummaa Itoophiyaa TPLF loogee jechuun kan isaan himatu Dr. Tedros barri bara 2020 akka dhuunfaattis baraan rakkisaa ture jedhan. Ibsa raawwii hojii bara 2020 dhaabbata fayyaa addunyaa ilaalchisee dhimma waliin gahiinsa talaallii qophii weeraraa dhibee haaraaf dhimmoota kanaan walqabatan irratti ibsa kenname keessatti Dr. Tedros bara faranjoota xumuramaa jiru akka dhuunfaatti akkamiin akka ibsan gaafatamaniiti kana kan dubbatan. Barri faranjoota barri 2020 hunda keenyaaf bara ulfaataa ture gaddisiisaadhas. Anaaf ammoo akka dhuunfaatti COVID-19 qofa miti. COVIDitti dabalataan barri 2020 ulfaataa kan ta'e biyyi koo Itoophiyaan rakkoo keessa waan jirtuufi jedhan Dr. Tedros Adhanom. Miseensa TPLF duraanii kan turan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros aangoo isaanii kana qabachuun dura ministeera haajaa alaa fi ministeera fayyaa Itoophiyaa turan. Dhalataa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Tedros lola mootummaa federaalaatii fi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhee waamuun humnoota TPLF waliin gaggeessan yaadda'uu fi maatii isaanii achi jiran argachuu akka hin dandeenye himan. Lolli gaaga'aan sun biyya koo kaaba Itoophiyaa naannoo dhaloota koo Tigraayitti gaggeeffamaa jira. Obboleessa koo quxisuu dabalatee maatii hedduun achi qaba. Amma bakka isaan jiran hin beeku jedhan. Tajaajila qunnamtii erga lolli naannichaa keessatti gaggeeffamuu eegalee hanga yeroo dhiyootti magaalaa Maqalee dabalatee naannolee muraasaatti deebi'utti adda cite. Hangaan kunis sababa tajaajila qunnamii adda citee jiruuf maatii isaanii argachuu akka hin dandeenye dubbatan. Akka waan koronaan gahaa hin taanetti kunis dhukkuba dabalataa natti ta'eera jedhe Dr. Tedros Adhanom. Tedros Adhanom haalli jiru hammaachaa waan jiruuf waa'een biyya koo guutumaan na yaachiseera jedha. Ji'a lama duraan akaakayyuu ta'uu isaanii himan. Waan akkasii gaafa ilaalan ammoo rakkoolee gurguddoo lamaan kana keessatti illee abdii horachuu dubbatan. Tibba lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF eegalee ajajaan waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa Dr. Tedros Adhanom TPLF looguun meeshaa waraanaa akka argataniif yaalii hedduu gochaa turan jechuun himataniitii jiru. Gama uummata Itoophiyaan goree namoota kanneen akka balaaleffatan hin eegnu isaaniin gargaaruuf waan hunda gochaa turan biyyoota ollaa waraanicha akka balaaleffatan duula gaggeessaa turan jedhanii turan. Obbo Birhaanuun akka isaan meeshaa waraanaa argatan hojjechaa turan jedhee kan himate qondaalli mootummaa olaanaan kun Jeneraal Birhaanuu Juulaati. Dr. Tedros ammoo himannaa isaanii irratti dhiyaateef fuula Twitter irratti deebii kennaniin gartuu tokko qabatee deeggaraa jechuun komiin narratti dhiyaate soba jedhanii turan. Gartuun kiyya yoo jiraate daandii nageenyaati. Addunyaan martuu fayyaadhaaf nageenya akkasumas ammoo nageenya fayyaa barbaada jedhan. Qaamoleen lameenuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabu jechuun yaada dhaabbatii biyyoota gamtoomanii dhiyeessan akka deeggaran ibsanii turan. Gama kaaniin baruma xumuramaa jiru kana keessa weerara COVID-19 dafanii addunyaa hin beeksifne jechuun pirezidaantiin USA Donald Trump waliin atakaroo keessa galanii turan. USA dogongoraa dhaabbatichaa gootuun adda kutuufis doorsiftee miseensummaa keessas baatee turte. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon waa'ee Dr. Tedros Adhanomtiin qabanne kanuma. Manni maree Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu dhabuu qondaaltota afurii kaase. Manni maree naannoo Beenishaangul Gumuz yaa'ii ariifachiisaa guyyaa kaleessaa gaggeessan mirga himatamuu dhabuu miseensota afurii kaasuu kominikeeshiniin naannichaa beeksise. Xumuraa waggaa darbee eegalee naannoon lixa Itoophiyaatti argamu kanatti yeroo garaagaraa ajjeechaan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwataa tureera. Torbaan darbee gaafa roobii barraaqaan haleellaan godina Matakkal aanaa bulaan ganda Bukkujiitti raawwate lammiilee nagaa 207 ol ajjeefamuu mootummaan ibseetii jira.
Ajjechaan kunis muummicha ministeera Abiy Ahmed qondaaltota mootummaa ol'aanoo federaalaa fi naannoo waliin ta'uun rakkinicha furuuf naannichaa deemanii marii gaggeessanii bulee isaa raawwatan. Ajjechaa kanaaf hidhattoonni naannichaatti socho'an kan shakkaman yoo ta'u mootummaan tarkaanfii fudhateen hidhattoota 40 ol ajjeesuu beeksiseetii jira. Tarkaanfiin ala caasaa mootummaa keessaa kanneen jiraniif badii kana keessaa qooda qabu jedhee shakke torballee to'achuu beekseera. Rakkoo godinichatti yookaan matakkalitti mudate kana hammeesse hooggantoota kaan irratti qooda fudhataniiti jechuun miseensonni mana marichaa dubbachuu isaanii gabaafameeti jira. Kanumaan wal qabatee daawwattootaa fi hordoftoota keenya manni maree naannoo Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu qondaaltota waan kana keessaa harka qaban jedhamanii shakkamanii kaaseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.